Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a gabaasa yaaddessaa magaalaa Ambootti nu ga'e qabannee isiniif dhufneerra. Akkuma beekamu egaa magaalaan Amboo magaalaa barattootaa fi magaalaa goototaa kan ta'edha. Yeroo ammaa kana garee maafiyaa 120 jedhamuun nagaan ishee illee akka jeeqamaa jiru irratti gabaafni nu ga'eera jechuudha. Isa waliin ilaallaa amma xumuraatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya kana sabiskiraayib hin godhine immoo akkuma sabiskiraayib goottan isiniin jenna. Gara miidiyaatti sinaa dabarsa. Akka gabaasa maddoolii oduu garaagaraa irraa arganneen gareen kun namicha Kaasayee Kananiisaa jedhamu kan hoogganamuu fi akkasumas illee jiraattota magaalaa sana irratti illee gochisuu kennisaa garaagaraa akka raawwachaa turedha jechuudha. Akka jiraattonni magaalaa sanaa dubbatanitti dhiiga uummata Amboo dhiqateera. Gocha wayyaaniin dalagdee ol uummata keenya irratti dalagaa jira jechuun illee dubbataniiru jechuudha. Gabaasicha akka addeessutti namoonni 50 ol garee kanaan cuubeedhaan waraanamaniiru. Akkasumas illee kanarraa kan hammaatu haadholii warroota namootaa fi dubartoota guyyuu dirqiin gudeeduun gochi mirga namootaatiitu illee raawwatamaa jira jedhanii dubbataniiru. Komiin jiru keessaa inni guddaan kantiibaan magaalaa fi komishinii fi koomaandaroonni humna isaanii fayyadamanii garee kana akka itti bobbaasan gabaafameera. Hawaasni yoo gara caasaa nageenyaatti iyyatan caasaan nageenyaa sun immoo battalumatti deebisee maafiyaa sanatti himuun maafiyaan sun akka haleellaa jiraattota sana irratti raawwatu illee kan gochaa turanidha jechuudha. Akkasumas namoota qabeenya qaban doorsisuun qarshii isaanii illee akka irraa fudhachaa turedha jechuudha gareen kun. Haalli Amboo keessatti uumamaa jiru kun hatattamaan xiyyeeffannoo kan barbaadudha. Nagaan uummataa Amboollee baay'ee kan jeeqamaa jiruu fi dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa yoo argannallee isiniif qabannee dhufna jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo namoonni 3 achi jalaa qabamaniiru jechuudha. Akkasumas illee hoogganaan isaanii immoo badee jira jechuudha. Fannitti badeellee amma ammaatti poolisoonni bukkeen geenye garuu dhokatee jira jechuudha. Daawwattoota keenya ammaaf inni tuun qabamee jira. Akkuma argaa jirtan egaa sooshaal miidiyaa kanarratti immoo wantoota baay'een viidiyoon garaagaraa illee ba'aaru jechuudha. Yeroon illee nama dhiitaa ture akkasumas illee namoota garaagaraa footi viidiyoo sana illee isinitti agarsiisuu nan barbaada garuu viidiyoo isaa immoo yuutuub irratti akka hin agarsiifne viidiyoon kun bu'uu danda'a waan ta'eef kanaafuu jireen dhiisee kanaafuu diskiripshin boksii jala isiniin kaa'attanii ilaaluu dandeessu baay'ee kan nama ilaaluuf namatti hin tolu jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo gabaasa akkasiillee kan biraas qabannee isinii dhufna kanaafuu yuutuub chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Thank you.